Akka biyyaatti waliin ta'iinsa uumuuf mootummaan marii biyyaalessaa qopheessuun hojiitti jira. Kun akka milkaa'uuf ammoo lammiileen biyyattii hundi ga'ee isaanii bahachuu qabu. Abbootiin amantaas carraa marii biyyaalessaa dhufe kanatti fayyadamuun murteessaa akka ta'e dubbataniiru. ውይይት ሲዘጋጅ መነጋገር ትልቅ ነገር ነው። ሰዎች የሚሉትን መስማት ግድ ነው። ምንፈልገውን ብቻ መስማት ሳይሆን mari'anni yeroo gaggeeffamu wal mari'achuun gaariidha. Namoonni maal akka jedhan dhaga'uunis akkasuma barbaachisaadha. Kan ofii barbaannu qofaa dhaga'uun sirrii miti. Wanta waliin dubbannu waliin caqasnu taanaan wal hubachuu fi rakkoo keenya hiikuu hin dandeenyu. Haa mari'annu waliin haasofnu nageenya waloo mirkaneessinu. Nageenya akkamitti bada? Nageenyi wanni akkamitti bada jennu namni tokko humna qaba'anii jedhee namallee dhaga'u waaqaleen sodaadhu jedhee yoo deeme nageenyi hin jiru. Humni ka isaati jennee yoo wal caqafne yoo wal dhageenye maali rakkoon kenna rakkoo kana akkamitti hiikna yoo jennu rakkoo kana hini anu gulba humnaani ka yoo namni jedhu hin danda'u. Ati yoo humnaan narraa fudhatte ka humna qabu boruun dhufa sirraa fudhata. Akkanumatti turre jechuudha. Amma humna kanaani qawwee kana sibiila kana qabatanii asii as deemuu miti walitti deebi'anii wal gorsanii wal dhagayanii biyyi kan biyyi mooteenna kara binuu kenne asumatti dhalannee asumatti guddanne maaliif waliin caqafnu jennee wal mari'annee balaa kana keessa akka baanu jira jechuudha kana gorsina. Kuni waa'ee nagaa kanarratti duruu aadaa kenna aadaa biyya kennati aadaa bareedduu kana itti hojjechuu qabna. Addunyaan waan hin qabne jaarsummaa kana ka qabnu biyya keenyatu jira. Kanaaf jaarsotii jira, abbootii amantiitu jira, abbootii gurguddaatu jira jaarsoleen keenya. Kanaan hiikuu qabna. Aadaa keenyan hiikamuu qaba. Adonis amma itti deemaa jiru immoo kun araarri immoo gaariidha. Barbaachisaadha iyyuu. Waan barbaachisaa ta'e kanarratti hojjechuun barbaachisaa. Akka amantee abbaatitti immoo kanarratti immoo hojjechuu qabna. Maaliif hojjechuun tokkoffaa naannoo masgiidaa naannoo beeta kiristaanaa ummata wal argan barsiisaa kanarratti waan wal arganiif ummatatti gadi siqanii waan jiraniif isaan immoo barsiisuu qaban. Ummanni immoo jalaa dhagahuu qaba. Ummanni immoo abbaa amantoota kana kabajuu qaba. Kabajaan irraa barmoota waan isaan jedhan dhagahuu qaba, wal dhagahuu qaba. Waan abbaan amantii waan isaan macaafarraa dubbatan kana isaan immoo hojiirra oolchuu qaban. Abbootiin amantaas mareen biyyaalessaa kun akka milkaa'uuf ga'ee isaanii baachuuf qophii ta'uu dubbataniiru. እንግዲህ ሰላም ለሁላችንም አስፈላጊ ነው። ሰላም ቢኖር ለሁላችንም ወጥቶ መግባት መኖሩ እሱ ሲኖር ነው። ሰላም ለሁሉም የሚያስፈልግ ስለሆነ ሁሉም ሰው ለሰላም መስራት አለበት። ምንም ጥያቄ የለውም። Nageenyi hunda keenya barbaachisaadha. Baanee galuu fi nagaan ni barbaachisa. Hundaafuu nagaan murteessaa waan ta'eef hundi keenya nagaa mirkaneessuuf hojjechuu qabna. Akka abbootii amantaattis ga'een keenya guddaadha. Waa'ee nagaa waaqa kadhachuu fi namoota nagaa hojiirra oolchanis ta'uu qabna. Wal kabajuu fi wal dhaggeeffachuun kan jiraatu yoo ta'e waaqnis maree fi waliigaltee keenya nu milkeessa. Nageenyi numa mara kanama maraati kanama tokkichaati miti ka abbaa amantii qofti miti ka ummata bal'aati. Kanaaf nama martuu nageenya kanarratti jabaachuu qaba. Nageenyi yoo jiraate bahee gala. Nageenyi yoo jiraate hojjeta. Nageenyi yoo jiraate waan hunda hojjechuu danda'a. Kanaaf nu martuu waliigalleetiin akka abbaatitti akka ilmaatitti waliigalleetiin nu martuu nagaa keenya eeggachuu qabna ka jedhu. Abbaan amantootii isaanumaanuu jarruma abbaan amantootii kunuu warra nagaa ta'uu isaan irra jira. Odoo nama bilaan laaliin dura of laaluun irra jira. Ani nama jibbuu hin qabamu. Abbaa amantootii jechuun aayilaandii keessatti ka taa'u miti. Biyya sabii saba keessa taa'u waan ta'eef rakkoo tokko yoo laale inni illee garuma biraa hin fudhata. Abbaan amantootaa akka eenyummaa akka hin fudhanne taataniiti nagaa hojjechuun nurra jira jechuudha.